amantii fi sabummaan yeroo baay'ee wanta gargar ba'uuti hin danda'amnedha. Kan dursu garuu jalqaba kan namni ittiin dhalatu jalqaba kan dhalatu namni uumamee ka'eetu dhalatee ka'eetu booda amantii fudhata. Sabummaa jechuun dhiiga gaafa isin jedhu maalidha? Dhiiga lafummaa kanattiin dhalate jechuudha, dhiiga jechuudha. Amma fakkeenyaaf ija kiristaanaatiin gaafa laallu sabummaan dhiiga, amantummaan immoo hafuura. Sabummaan jechuudha dhiigadha, amantummaan immoo hafuuradha jechuudha. Hafuura gaafan jedhu wanta lubbuu wajjin wal qabatudha jechuudha amantiin. Amantiin lubbuu wajjin wal qabatudha. Sabummaa kan jennu kun immoo kan keessaa dhalannudha. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu hoggaa laallu Phaawulos gaafa warra Galaatiyaa deemu isaanitti gaafa lallabu akkasumas warra Efesoonitti gaafa lallabu sabummaa isaanii ni qabaatu. Sabummaa qabu, namoota sabummaa qabu, namoota foon qaban, namoota dhiiga kan qaban kanatti hafuura isaanitti lallabe jechuudha. Hafuurri inni isaanitti lallabe kun maali jennee yoo laalle, yoo hafuura irraa dhalattan malee jireenya bara baraan qabaattanii Kiristoositti yoo amantan malee dukkana keessa deddeebitu isaanitti lallabeetu gara Kiristoositti akka guddatan isaanitti hime. Isaanis immoo barnoota kana fudhachuudhaan gara Kiristoositti guddatanii jechuudha. Hafuura ilmaan hafuuraa ta'an jechuudha. Ijoollee waaqayyummaa argatan. Foon duwwaadhaan jiraatee mootummaa waaqayyootti galuu waan hin dandeenye maal isa barbaachisa? Hafuurummaatu isa barbaachisa. Hafuurummaan kun immoo maalidha? Amantaa jedhanii amanu waan ta'eef jechuudha. Wanti ijaan hin argamne kun immoo jireenya bara baraa namaa kennaa jedhamee amantii qulqulluudha, amantii guutuuf abdiidhaan kan eeggannudha jechuudha. Amantummaan jechuudha. Sabummaan kun kan biyya lafaa irratti jiraanne yoo fooniin jiraanne kana namni yoo fooniin dhalate, fooniin erga dhalate booddee maal argataa? Hafuurummaa argate ilmaan waaqayyoo ta'a jechuudha. Amantii barbaade haa ta'u jechuudha. Amantaa barbaade haa hordofu namni akka amantaa isaatti jechuudha. Akka kiristaanaa duwwaatti gaafa haasa'utu hin taane akka amantaa isaatti namni jireenya kan argatu sabummaa isaatiin utuu hin taane amantummaa isaatiin jechuudha. Nama kan bira deemtanii yoo gaafattan jechuudha. Namni amantaa isaatiin jireenya bara baraatti qabaata. Jireenya bara baraatiin gaafa jennu sabummaa isaa kana jala daate yookiin amantii isaa kana jala daate immoo saba biraa yookiin immoo saba biraa kan dhiibu jiraachuutii hin malu jechuudha as keessatti. Yeroo tokko gaafa laallu amantii jala daate sabummaa kan dhiibu amma jalqaba abbaa keenya kaastanii amma gaafa isin fannoo qabattanii achi gaafa achi abbaatanii saba biraa kan nama gochuu barbaadan jiru. Sabummaa keessa jijjiiru. Gaafa immoo afaan kana qabattanii immoo gaafa seentan immoo siyaasa biraa akka hordoftan kan fakkeessan jiru akkuma amma dubbattan jechuudha. Kun gaafa teenye ilaallu yaada nama barateeti yoo jenne yaada nama baratee miti jechuudha. Kallattii gamaatiis yaadni nama baratee miti. Maaliif ortodoksummaan daangaa tokkoon yookiin ganda tokko keessa kan jirtu osoo hin taane addunyaa guutuutti ijoollee Kiristoositti amananii jireenya bara baraa akka qabaataniif kennamee fi kan kennamte malee mandara gamasiitti kan hundoofte miti jechuudha. Yookiin immoo laga gamaatti kan hundaa'e miti jechuudha. Kiristoosuma addunyaa kana lafa kana uumetu ana duukaa bu'aa natti amanaan jireenya argattu jedhee isa booddee maal qabadhaa mallattoon keenya immoo lammata lachuu keenya immoo fannoo nu ta'e nuu kenname fannoon keenya isa kanadha jechuudha. Kun kan maali? Hafuurummaa keenyaaf yookiin amantummaa keenyaaf ilmaan waaqayyoo ta'uu keenyaaf kan nuu kenname mallattoo isa kana qabannaa jechuudha. Yeroo tokko warra kaabaa kanatti fe'ama dubbiin gaafa kiristaanummaa namni masqalii gaafa argu fannoo Kiristoosiin gaafa argu namni warra kaabaa tizzi isaan jedha jechuudha. Tarii jalqaba gaafa lallabamu naannoo sanatti lallabamuu danda'a haala gaariidhaan namoonni naannoo sana amantii kana bal'isuu danda'u. Booda immoo abbootii keenya abbootii qaqqaalii ta'aniin nu bira ga'uu warra akka abbaa Phexros fa'iin nu bira ga'uutti danda'a jechuudha. Akkasumas immoo babal'achuu danda'a jechuudha. Maaliif dubbii jireenyaati waan ta'eef dubbii dhiiga Kiristoosiin bitame waan ta'eef namni isa kana fudhannee jechuudha. Nuyiif amantiin keenyas maal keenya namummaa keenya maalummaa keenya hafuura keenyadha. Oromummaan keenya yookiin sabummaan keenyas immoo maalidha? Namummaa keenyadha jechuudha.
Kanaaf namummaanii fi sabummaan kun gargar baaseen ilaala. Yeroo tokko ati zaranya waan jedhamu tokko jira. Asiin muggaafa garamanti akraarii waan jedhamu tokko jira jechuudha. Ana nama fakkeenyaaf sabummaa kun irraa fudhachuu hin dandeessu, amantummaa kun irraa fudhachuu hin dandeessu. Kun lamaan gargar ba'u Daawitiidha jechuudha. Barsiisaa Daawit luba badhaasaadha jechuudha kun lamaan isaayyuu. Kanaafuu amantaa fi sabummaan waan gargar ba'uu hin dandeenye. Keessumattuu amantii ani hordofu ortodoksummaa kun irraa adda baasuu hin dandeessu, oromummaa kun adda baasuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni sabummaa amantaadhaa gadi godhanii ilaalanii, amantaadhaa ol godhanii ilaalanii immoo amantaa immoo sabummaadhaa gadi godhanii ilaalanii dogoggora isaaniiti. Anaafi sabummaan kiyyaa, maalummaan kiyyaa, dhiiga kiyyaadhaa irraan dhaladhee ittiin guddadhee amantii kiyyaa immoo hafuuraan itti dhaladhee jechuudha. Yohaannis boqonnaan 3 maal jedha? Namni bishaaniif hafuurarraa yoo hin dhalanne jireenya bara bara argachuu hin danda'u jedhe. Lammata yoo hin dhalanne jedhe. Lammatan hafuuraan dhaladhee jechuudha. Akkasumas wangeelli Maarqos boqonnaan 16 lakkoofsa 16 maal jedha? Namni amaneef namni cuubame hin fayyaa jedhe. Kan hin cuubamne ammuma itti murtaa'ee jira jedhe. Itti murtaa'ee jira jechuun yoo du'es immoo abidda gaannam dhaqaa jedhe. Kana duwwaa miti wangeelli Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsa 16 maal jedha? Namni Kiristoos Yesuusitti hin amanne tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amanneef ammuma iyyuutti murtaa'ee jira, jireenya ijaa hin argu jedhe. Kanaaf jireenya ijaa arguufanii hafuurarraa dhaladhee jechuudha. Bara baraa jiraachuuf jiruu bara baraa jiraachuu fi dhaladhee jechuudha. Isa kana immoo abbaa fi haadha koorraan argadhe. Kanaaf garaa ba'uu hin danda'u. Kun kiyya kan namni naa kenne miti lachinsaayyuu. Kan namni natti fe'es miti, kan namni naa kenne miti jechuudha. Lamaan isaayyuu kennaa Waaqayyooti. Sabummaanis amantummaanis akkasuma galatooma. Tole baay'ee ulfaadha. Waaqayyo isin haa kabaju. Ijoolleen asirra jirtanii hubannoo ga'aa argattaniitu jedhee yaada. Gabaabinaan yoo dubbii gabaabaadhaan gooduu barbaanne amantaa fi sabummaa kan jedhu kun egaa keessumaa ijoolleen Oromoo Ortodoksii taanee jirru dhaloota lama qabnaa jechuudha. Dhaloota tokko abbaa keenyaa fi haadha keenya irraa dhalanne, dhaloota lammaffaa immoo qulqulleettii Sillaasee gadameessa Sillaasee keessaa dhalanne. Kanaaf yeroo abbaa fi haadha keenya irraa dhalannu yoo abbaa fi haati isaanii sabummaadhaan Amaara ta'an Amaara ta'e jechuudha, Oromoo ta'an Oromoo ta'e jechuudha. Sabummaa kan jennu kun egaa gara kanatti amma afaan nu haasaa jirru kun afaan siyaasaa tun ta'in namni akka inni hubannoo argatuuf jenneetu haasaa jirra malee sabummaadhaan adda nama qooduudhaaf jennee miti jechuudha. Kanaaf yeroo abbaa fi haadha irraa dhalannu sabummaa lafarraa yookaan namummaa arganna. Yeroo Sillaasee irraa dhalannu immoo mucummaa Waaqayyoo arganna jechuudha. Kanaaf lakkii eenyummaa keeganii kiristiyaana ta'e yookaan ortodoksii ta'e kan jedhus dogoggora. Lakkii immoo oromummaan yookaan namummaan eenyummaa hafuurarras immoo hin caalaa kan jedhu dogoggoradha. Wal dandeessifneetu ittiin jiraachuun dirqamadha. Kullachuu kennaa Waaqayyooti namni xalaa garfatee fooniinis kana fudhatee hin jiru kan jedhu gabaabinumatti barsiisaan yaada bal'aadhu. Kanaaf ijoolleen as jala jirtanii haala kanarratti akka hubannoo gaarii qabaattan gamanumaan isinitti himaatanii barsiisaa Dammallaashis asirra jiru. Qabxiin keenyaaf jiru baay'eedha. Oromoof amantaa kan jedhu jira. Oromoof ortodoksummaa kan jedhu illee jira. Barsiisaan qabxii tokko irratti nu gargaaru jira. Daakun Dammallaash illee Fayyeraan illee dhufeera. Baga nagaan dhufte. Akkasuma barsiisonni jala jirtanii ganniin isin haa galchitu ergadhaa isiniin jedheera. Barsiisaa Iyyaasuun illee jalaan na dhaga'u yaada. Neetworkiin isaanii isaan buusee jira. Isaan illee nu dhagaan mata duree kana irratti yaada akka nuu kennanii hin barbaanna. Barsiisaa Dammallaash. Tole ulfaadhaa galatoomadha. Barsiisaa Waaqayyo sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Egaa akkaan qabxii tokkoffaa amantaa fi sabummaa kan jedhu barsiisan kaasanii already animee oromummaa fi ortodoksummaa kanarratti waan xinnoo haa dubbadhu natti fakkaata.
normally jalqabarraa waanuma dhugaa jirtu kitaabumti qulqulluu waan jedhu waanuma safuu uummataa keessa jiru yoo kaasne amantaa fi sabuu gargar baasee nutti mul'isuu warri danda'u yoo jiraate inni taammirii biraati an akkasumatti ittiin jiraachuu danda'u namoonni kanarraa faallaa qabanu jechuudha. Animalidha sabummaa koodhaan uko ani Roomaawidha inni lallafaadha lala dukaboota kudha lamaanitti kudha sadaffaa ta'ee tarree qulqullootaan nama argateedha Phaawulos baay'ina wangeelaa lallabe ergaa 14 barreesse kanarra jireenya nu dubbisaa turre gaafa sana ani Roomaawidhame bara sana keessa akka carraa ta'e lammii Roomaa waan barbaade yoo balleesse garafameellee gadhiifama malee iffannifamuuyyu hin ajjeefamuuyyu dabarfamee du'aan kennamu gaafa kana ani ko nama Roomaa dhennaan hoon banne bakka attamitti lammii Roomaa edani bilisa sabaasani qulqulluu Phaawulos ibiniif gaafuma inni wareegamullee quba qabdu taanaan Petros biraa gadi garagalchanii fannisaniitu Phaawulosin garuu seefiidhaan sayyafan malee hin fannisne akka biraatitti hin ajjeesne bara sana keessa Roomaawonni hin fannifamani ture ibiniif kanarraa hubachuu dandeenya Musee mataasaa fudhachuu dandeenya eebbisaan Raabultuuti raajaa Musee looguun illee yoo barbaachise jedhee lammiisa Israa'elootaaf loogeerame akka wangeelatitti maali namannaa keessumaa baraka kwaaraa keessa jirru kana keessatti nama hunda wajjin nagaadhaan jiraachuu akka qabnu nama hunda jaalachuu akka qabnu namni nama jibbe mootummaa Waaqayyoo akka hin dhaalle hin amanne bu'uura wangeelatiin wangeeluma Luqaas boqonnaa 22 irrattis seefii lama bitadhaa jedhee gooftaan kan nu lallabe jaalala Waaqaaf jaalala namaa qabaadhaan Waaqaaf jecha kan nama jibbus mootummaa isaan dhaalu namaaf jecha kan Waaqa dagates mootummaa isaan dhaalu Waaqa akka waaqummaatti nama akka namummaatti hin kabajna haa ta'u garuu looguun yoo barbaachise sabaaf loogama kanammoo Musee irraa barattu cubbuu ittiin taane jechuudha Museetti lammii isaatiif hamma tarkaanfii fudhachuutti gahee biyya sanaa bahee baqateera Museen salphaas inni ittiin fakkaatiin kanina namni kaasu qulqulluu Phaawulos as dhufee Ibroota 11 irratti maal kaasaa Museenii uummata isaa wajjin saba isaa wajjin ilatee jiraachuuf latee fakkaati achis lafa inni ture sikkoo namumatu ture mana mootummaa keessa ture be iddoo mijataa ture be namoota narraa jiranii sikkoo haala mijeeffatanii otoo dhokatanii otoo gadof qabanii fataa hidhanii bakkuma kan beekumsi isaanii isaan jiraachisuu nama danda'u abbaa keenya irraa kaase barsiisotaas jiran irraa kaase garuu dubbii sabummaati nama hin dhiistu yoo barbaachisaa ta'e argame saba kee wajjin gidiraa simatta wanna ta'e sana keessa jiru dhiisee guddina ulfina beekumsa mana mootii sana jiru aangoo mana mootii sana jiru dhiisee sabummaa isaa wajjin gidiraa fudhachuu kan jaallateef dubbiin dubbii dhiiga waan ta'eef afuuraa fi dhiiga adda baasanii mul'isuu waan hin danda'amneef kana qofa miti gama aadaatiinis wal qabsiisanii namoonni gumguman jiru ani dhugaa jira otoo shaggaatti nu dhaggeeffatanii jechuun kun immoo maalinni callisanii gumgumu otoo hin ta'in namoonni hubannoo hin qabnes kitaabni maal jedha amma dhugaa dubbachuuf abbaan keenya amma liqalisaanaat badhaasa nama waa'ee amantaa otoo kaasanii waa'ee sabaa otoo kaasan amantaan beekan jechuudha haguma warra amma koomentii barreessitanii kana hin tamaarra jechuudha adara Waaqayyo mee walaa dhaggeeffannu shaggaatti mee wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irra deema gooftaan keenya mee warra Ayihudootaa fi warra Samaariyaa sana walitti araarsuu wayita dhaqe akka namaatti gaafa lallabus gaafa keessa deddeebi'ee barsiisus aadaa isaanii kabajeetu tureeyyu maali adda baasuun hin danda'amu sabummaa isaa dhiibdee namni amantaa siif fudhatu kanaaf maal godheeyyu warri Ayihudootaa kun qamisii gad uffatuuyyu kan akka har'a lallabdoonni fi luboonni uffatanii kun qamisii gad uffatanii jiraatu isaanii surree yoo godhatanis jalaani malee akka aadaa biyya keenyaa kana miti dhiironnis qamisii gad godhatuuyyu qamisii tajaajilaa kanaaf innis maal godhe aadaa biyya keessatti dhalatanii sun irra hin ta'u waan ta'eef qamisiidhuma sana guddatee uffateetiin hin guddate gooftaan keenya dhugumatti eebbisaa nurraa buluuti nullee kanatu dirqama nutti ta'a qamisii uummanni keenya uffate uffachuu qabna. Uummanni keenya nyaate nyaannee waan isaan
dhugan dhugneeti malee aadaa nyaataa isaanii, aadaa uffataa isaanii, sabummaa isaanii jibbine eenyumaa lallabuu hin dandeenye. Kanaammoo anaa fi lubi badhaa isaanii, anaa fi tajaajiltoonni Oromoo na fakkaatan eenyu fakkeenya godhanna, Kiristoos fakkeenya godhanna. Isa caalaa barsiisaan qabnu nuti lafarra. Nama isaan lakki jedhee kan isaa nutti muudhaaf dhufu hin dhageenye. Dhagahaatis hin turre nuti. Dhagahuus hin barbaadu. Kiristoos dhageenya nuti. Inni aadaa kana kabajee isaan barsiise. Dubartiidhuma Samaariyaa sanas yoo agartan ati nama Yihuudaa miti. Akkamittiin ana nama Samaariyaa dubbisa kan isheen jette uffata isaa laaltee beekteeti la. Waan biraatiin ni mitime. Uffanni inni uffatu aadaa warra Yihuudoota ibsaa. Isa laalteet ati nama Yihuudii miti. Kanaafuu jarana kitaaba qulqulluu keessatti cubbuun qabu. Garuu waa tokko jala mura. Cubbuu kan ta'u dhugaadha saba jala dayeeffatanii nama biraa yoo dhiiban. Obboloota kan biroo yoo jibban. Ana qofa yoo jedhan. Ana malee yoo jedhan. Hunda natu bita. Hunda natu raawwata. Anaa ol sabni, anaa ol namni hin jiru gaafa jedhan inni cubbuu hamaadha. Kufaatii hamaadha. Kanaan alatti garuu sabummaanii kitaaba qulqulluudhaan eebbifameera. Ituma kitaaba qulqulluu immoo caqasuu baanne ani fakkeenyaaf akka nama tokkootti yoo dhuma humna qabaadhee tajaajilaadha jedhee of waamullee baadhee abboota koo biratti akka nama tokkootti Oromummaa kana jaallatee kan keessatti na uume Kiristoosidha. Isa faana walitti bu'uun barbaadu. Ana biratti yaada koonsin ibsaara. Ana biratti Oromummaa kootti qaana'uutu cubbuu fakkaatee natti mul'ata. Sababni isaa kana keessatti jaallatee Oromoo godhee kan na uume Kiristoos ammas galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Ani kana bara baraan itti boonaan jiraadha. Gaafan Oromummaa sanatti qaana'e garuu waaqattan qaana'a. Otoo as keessatti na uumuu baatteen jedhaan. Kanaaf ani waaqatti bu'uu hin barbaannu. Anaaf obboloonni koo tajaajiltoonni as jiran keessumaa Oromoo warri ta'anis waaqatti bu'uu hin barbaadan wanna ta'eef sabummaa isaaniitiin kan boonan. Hin leellisan miti. Isaaf jiraanna miti kan lallabnu wangeela sabummaan keenya garuu akka jiruttidha. Meebii gaafii isinitti ta'uu kan qabu namoonni baay'eenis maaliif kan Oromoo kun qofti gaafii ta'a? Gaafii beestii gootanii of gaafachuu qabdan. Namni